in qabdu. Confidence dhabda bakka gaafa namni akkasii sirra dadhabe ofitti amanamummaa waan jedhamu dhabda ofirraa jechuudha. Even dubartii jabdullee yoo taate dadhabina mana kan kee mo'ataa jechuudha. So ijoolleen haaraa dhuftan xiqqaa godhaa parsentii jaafichaa qaba yoo cufee gamana maanchaa'u waa'ee silaasinitti maadha. Chaarjii cufee seenaa kootii. Ani wallahi amma qara duran illee nama amana guys. Adeemsuma keessa yaanni isinii gala malee fakkeenyaaf amma umrii fire age jedhan. Umrii yaani yeroo waggoota fakkeenya matalan 16 keessa haga 22-23 tti homa takkan beektan. Yoo nama rabbiin ganama waat sammuu isaatii cobse ala. Isinii galee sobni namaa hundi dhugaa isinii fakkaata. Garuu boru gaafa umriin keessan achi siqee 25 alfaachuu ምናምን ስትሄዱ ሁሉ ነገር ይቆጫቸዋል። ገዴቤ ጀቹ ባየ ሲንቆጫ ለምን እንደዛ አደረኩኝ ለምን እንደዚህ ባደርግ አከሲት አርካው ፍኛቹራ አደራ በቻላችሁ ተቅም ሀገር እንደሰኔን ኦፍ ተጃጅሉ ኦፍ ይፍጅራችሁ ኦፍ ነማ ሁንዳ ጫልቺሱ የገዳይ መደልተን ቀባናቱ ፊፍ ወርቂዳ namni hundu si booda nama hundumayyuu booda godhime naasiin jedhe wallahi namni namaaf jette dugdi keessi cabaaru isti nama hunda of caalchisi dura isti mee nama gaafisni qaba ijoollee waggaa 15tti baatanii haga waggaa 30 uduu fi argine biyya arabaa teettan wala heerumni wala daa'iman qabda waan takkan qabdan namaaf jiraattan istimee nama guyyaa takkatti isin dadhabdeerti isin haateettu nuun gargaara isin jedheeru naffida. Even yeroo ati waa galanni namni kenna sii godhu yeroo ati waa gootuuf san qofa waan si ajaa'ibu sa'aatii ammaa kana jechuudha. Yeroo ati waa itti kennitu san qofa galata isiin musiin jechuu danda'an. Wallahi ati dhoggannaan badduun akkasii hin jirtu. Badduun akkasii barabar ko maallaqa keetiif namaan xalaata taatu keessa jirra bar maallaqa keetiif namaan xalaata taatu birrii keetiif birrii fi danfitee hojjetteef abadan nama muraasa sanuu afaan irra mucattitii maybe haati teessa sedhalti mucattitii gali maybe sin jechuu dandeetti kazzaa wuci nuu gara deemnu dhabnee rangalin sin jedha hundisaa nuu gara deemnu dhabnee giddii taa'arredhani bakka mucattiin umrii nuuf jecha achi fixattee nuuf hojjettee nuuf jiraattee yalla injiru kanaaf raallee namni qaruun barumsa fudhata giddeeta haga mataa keessan kushee mana keessan dhufuufi miti garuu immoo gatii nama hundaayyuu ka argitan yoom gaafa biyya galtan eenyu akkasii yaadu eenyu akkas masaayida eenyu akkamitti akkana godheettee ka gaabbitu gaafa biyya galtee argite biyya gaafa galte wanti hundi siif ifa biyya arabaa keessa teettee immoo daa'imni isa biyyi waggaa 5 gizee as dhuftu biyyi waggaa 5 si sobeeti si fayyadamuu danda'a. Inde Itoophiyaa keessa koo ta'anii amma ijoollee biyya arabaa jirtu bar osoon dhukkubsanne ebalu dhukkubsatee mana yaalaa jira bar ukkoo xariiqaa ittiin birrii irraa fuudhanii dhaban jechuudha. Dhukkubsanne dheetti sobanii sirraa fuudhani ebalu dhukkubsate qufaan osoo qabee dhukkubsatte dhanii si bilbilan Itoophiyaa irra ta'anii isi waan beekuu qabdan amma sammuu keessan keessa waa anaaf gale isinitti maara gama kiyyaan dhiifama naa godhallee nama tokko wallahi atillee ruhii keessaa fuudhuu hin dandeettu atillee ruhii keessa deebisuu hin dandeettu ufin sodaachisiin qalbii kenkee amma namni akkasitti muudii namarra qaba Itoophiyaa keessa ani waan ijoollee baay'ee irratti illee argee አይቻለሁ ብዙ ነገር atillee yoon jiraanne namni sun ima jireenya itti fufa oo duniyaa kanarra jiraate atillee yoo jiraatte jireenya itti fufa warra sani so si maxxaqamee asi godhataaranii jechuudha kanaaf ijoolleen biyya arabaa barumsa dhiiftanii akkasuma immoo qabxiin isin jalaa hafee maal hojjedhattanii abdii kuttanii waan hojjettan dhabdanii biyyaa baatan እኔ እኮ ነግሬያችኋለሁ ፐርሰንት ዲበ ከሳ 75 ለራሳችሁ ማድረግ አለባችሁ ለራሳችሁ ከራስ በላይ ንፋስ እንደውም ጀቹ ማቲ ከሰን ኢቱ ያት ጀባት ማቲን ከን ከጀጀባቴ ከደለገቴ ረኪን ኦፍራ ባስ
Gaafa si hedate jesti fakkeenyaaf birrii ho'i baankii yoo qabaattan isin ATM yoo harkaa qabaattan hin beektan yaadan akka birrii baankii qabdan isaa ATM san keessa keettanii fudhattan. Akkatti biyya Arabaa erganii namni 7-8 ciisaadha yaa'eetu magaalaa katama oolee galaa gaxari galaa hin ciisaa birrii isin ergiti midhaan ittiin bitanii hin nyaatanii ihe ahun hiyyoota ibbalum guys indoom wal kuffisuu ta'a dhugaa jirtu isinitti anama dhugaa rabbi ijoollee biyya Arabaa jirtu kan akkamitti akka isin gorsan beekuu baadhullee bakka akka wal kuffisnee maatii kennallee damage goone ofiillee damage ta'aruun nan mudhata maaliif maatiin kenna indoom ka gisee nu biyya jirru waa qabu amma yeroo isin biyya Arabaa deemtanii deebitan hiyyoomatee argitan ምክንያቱም ቁጭ ብሎ አላ ስራ ትቷል hojii jedhamu dhiisee bakka kalaas waan qara hojjetu dhidhiisee taa'ee jira paarsentii 100 keessaa paarsentii guddaa qaqannasee taa'eera maaliif si hedate abshiru rakkoon hin jiru anuun ergaa እዚህ እኮ እየተሰቃየሽ እኮ ነው የምትልኪ asitti እኮ በጣም ልብ bettee gubattee iraftis dhoggattee madaamiin tente taamee shunkaan maattanyibbat gisee alle አይደል ijoollee amma Arabaa hojjettan isin gaxameen beeku wanta akkasii gisee dhukkubsattee bar ciisuu dadhabdee kaatee hojjetteertu jira innasu እኮ ቢታመሙ ይተኛሉ ሳ wallahi yeroo tokko yoo aaroo maariif kana dubbadhu na godha dhiifamannaa so of qoxoba wallahi of qoxoba ani duniyaa biyya Araba ijoollee biyya Arabaa jirtu tana maaltu akka sammuu isii hidhu rabbii kana beeka sammuun keenya bakka hidhaadha dhuguman isinitti hima haga biyya galtanii namni illee gisee isin birrii harkaa qabdan dibbee isinii dha'ee gisee isin birrii harkaa isin dhumate kursii isin jalate isin irra teettanuu isin jalaa fuudhee irra taa'utti isin hin galu yeroo namni isinitti himu isin hin galu haga qaamaan achi buutanii argitanitti maaltu akka sammuu nu hidheeru I don't know amma fakkeenyaaf warri biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa jiraatu kun ብር አይሰጥም ለፋሚሊ ፍራ ብሬን እርጉ እኔ ብዙ ሰው አውቃለሁ አይልኩም ምክንያቱም ህይወትን ኢሳኒቱ በቃ በጣም ጅሬኝ ኡልፋታዋን ጅራታኒፍ ጉባታኒ ለብሪ ሰዋን ፉዳኒፍ ገቲ ብሪ ሰኒን ቤገን እኛ አረብ ሀገር ስንባል ራከታኒ ለዱፈኑ ተባታ ኢቭን ከራሳ ለጅቹ ቪዲዮ ለላለ ቦኔ ብሪ እርግነና ዘን ንጋራ ጀራና ፈከኛ ነማ ጋፊው ሲንጋፈዳ ነማ ቆሬው ፍራ ቡክሴ ቆሬ ነማ ቡክሴ ዳንሳ ጉዱ ቆሬው ፍራ ቡክስቴ ማና ነማ ቀጠረምቴ ሆጀቱ አመለ መፈከኛ ስኒ ማማና ከነ ተከከ ሰዱ ነም ቁጣኒ ታዬ ይብዲ ማና ከነ ቀበቴ ልቡቴ በራሩ ፊት ደሞ ኦፊት ዲቢቴ ነማ ብራ በራሩ ፊት ቢደከሰ ሴንታ ልቡቴ በራርታ ሶ ልቡ ከበራሪ ከኢ ሁምናው ቀባቴ ሁምነቲ ነማ ገርጋርቱ waan gaarii yoo godhatte jireenya gaarii irra yoo jiraatte gargaarii rakkoon qabu gin ufii keetiyyuu gargaaramtu silaa ka gargaaramtu saawun attirji ofiifuu nama silaa achi gassi baasee bizinesa gaarii sila baatee hojjettu እንዴት ሰው ትረጃለሽ እንዴት ሀውካ እኔ ለራሴ እንኳን ጥያቄ ይሆንብኛል ሲንዲዛቲ ለራሴ በጣም የሮባ ያስራሽን ጎርሳ ግን አኑ በጣም ይላሸት ወይ ቱሬ ባሁኑ ተሳፍሬ መጥቼ በቃኝ ብዬ መጣሁበት ጊዜ ነው በቃኝ ወላሂ በቃኝ ሁሉ በቃኝ ብዬ ደካማ ነበርኩኝ ኡዱ ሲንቲ ሙፊክ ያፉ ደደብዱ ቱሬ አላደርግም ራሱ ያደርኩኝ አደርግ ነበር ግን ባሁኑ እፍ ብዬ ነው የመጣሁት እፍ በቃ እሰነገለ እና ከሲ ውዶቼ ባኤስን ጃለዳ ጀባዳ ልቡ ከሰን በራሩ ፊጋ አስላ ፈከኛ ባኤሌ ሲኒቲሜ አከሲ ኢራበረተኒን ጎዳ ቻርጂንግ የለማ ገሪ ዴቤ ጅራ ኦልማ ጋሪ ቀባዳ ጀባዳ ወጀተዳ የሮከሙ ኦፍ ገራ አፎቲ በቃ ይሄንን እኔ አናማ ከስቲ ነወሊን እንትን ይሉ ብቻ በርባደ ሰዓት የማ አልፈልግም ለማ ዚባዚም ከም መለ ገረ ዱባት እንደቢና ኡምሪ ከሰነት ለፈየደማ እኔ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ልጆች አሉኝ
ቢከፋም ቢለማም እነሱ ስላሉኝ ለእነሱ እየኖርኩኝ ነው። ኢሲ ወር ዋን እንጅራኔፍ ዋን ጅራተኒፉን ቤን ኡፍጋፈዳ ኦኬ ራሳችሁ መጠየቅ አለባችሁ። ቪዲዮን ኩኒ ijoollee shamarree biyya arabaa dhuftanii xalabaa jirtanu isin ilaallata sheer walii godhaati isin fayyada dheetanii yaada. Ijoollee biyya irraa dhufaa jirtan rakkoon akkuma jirutti jira mana namaa keessa. Madaamiin isin cinquu waanuma jirudha. Jireenyi isin tulfaachuu waanuma jirudha. Jireenyi akka isin biyyatti itti bartanii baatan irraa inni isin biyyatti dhuftanii kun gargari. Kan isin dhuftan mana namaati. Kan isin dhuftan hojiidha. Kan isin dhuftan of jijjiiruudha. Kanaafuyyuu of jijjiiruu biyyaa baatanii biyya namaati kan isin dhuftani. Kan isin jirtan mana ormaati. Jireenya isa biyyatti bartan sana achumatti dhiisaa. Lammaaf tokkoffaa obsa godhadhaa. Waan isin mudatu hunda isaatuyyuu obsaan keessa darbuu yaalaa. Malee rakkina xixiqqoo argitanuuf yookaan hojiin isin tulfaateedhaaf xalabaadhaaf baduudhaaf tasumaayyuu hin yaadina. Ijoolleen bakkee kana jirtu hundisiituyyuu akka jirtutti jirti. Dalagaan bakkee hin jiru akka durii. Kanaaf karoora keessan kaayyoo keessan galmaan gahachuudhaaf cichaa malee xalabaadhaaf badeen akka ebeluutti bakkee keessa burraaqaa uffata akka ebeluu fadheen suuraa ka'aa akka ebeluuttan akkas ta'a jedhan sana isammoo warri bakkee jiran jireenyi bakkee akkasiniin jedhan dhugaa isinitti hin fakkaatin. Maaliif namni ofii kufee jiru namni illee akka inni kufuu barbaada waan ta'eef namni mana xalabaa jirtan dhaamsa nasihaadha hin bayinaa mana xalabaati. Yoo akkam ta'e rabbii keessan kadhadhaa akka rabbiin madaamii isiniif laaffisu malee xalabaa badeetan bakkee hojjetadha jettanii tasumaayyuu hin yaadina. Bakkee gaafa baatan rakkoo garagaraati isin irra gaha. Tokkoffaa bakkee hojiin hin jiru. Lammaffaa mana ijaazaatti waan baay'eetu isin irra gahuu danda'a. Kanaaf rabbii keessaniin illee wal dhabdanii jireenya duniyaa fi akiraa keessaniitiin illee wal dhabdan waan ta'eef erga rabbi biyyaa isin baasee biyya namaa isin fide obsaatii dalagadhaa jireenya keessan jijjiiruuf yaada. Kanaan ala wanti isin bakkee baatanii hojjettan tokkolleen hin jirtu. Hojiin bakkee isa durii miti. Biyya kamiinuu ta'ee biyya Saawudii ta'ee Dubaay ta'ee biyya kam ta'eyyuu hojiin bakkee hin jiru. Bakkuma jirtanutti obsaatii dalagadhaa rakkoo isin irra gahu hunda isaatuyyuu rabbii keessan kadhadhaatii akka rabbi isin irraa laaffisu isiniin jechuun barbaada. Malee rakkadheettanii xalabaa gabbaa hin jedhina. Illa yoo fakkeenyaaf nama tokko jaallattanii yookaan nikaa isin hidhate qofa isa bira dhaquudhaaf yookaan bahuudhaaf jettan ta'e malee hojiin natti jabaateettanii tasumaayyuu hin bayinaa. Isumaayyuu immoo bultiitti akka dhuftanii jarjartanii galinaa. Ijoolleen haraaree dhufaattan akka jirtan warri gara biyya Saawudii kana afaan baay'een keessan xalabaa baatanii heerumaattan argaa jirra. Kanaaf kaayyoon keessan isin biyyaa baatan heeruma osoo hin taane of jijjiirtanii maatii keessan jijjiiruudha. Kanaaf kanaadhaaf abbaan keessan illee sangaa lafa waan qabu itti gurguratee isin ergeef. Kanaaf kaayyoo biyyaa baatan hin dagatinaati. Heerumni darban qabu waggaa tokko lama jireenya kanaan wallaansoo wal qabaati ilaalaatii san booda nama isiniif ta'u ilaalaa filadhaati. Heerumaa malee akkuma dhuftanii heerumatti hin ka'ina. Maatii keessan illee kasaaraatti galchitanii ofii keessan illee galma yaaddan osoo hin geenye karaatti hafuudha deemaattan. Dhaamsa obbolummaati. Salaamu alaikum. Sheer walii godhaa.